keenyaa turne kana. Asuma jajjimmaa leenjiin kun laansii makiinaa barachiisee nan fixa. Mucaan kun na biraa dhufu nan xammasisaa mana kan kootaa mana kootii nyaatee dhuguu minaamin jedhee na waamee. Naan dhufe yeroon dhufee jedhu uummanni Oromoos immoo laansii barannaan makiinaa leesuu fideen mucaan tokko dhufee birrii 15,000 si ballee keessa ilaamu kun dhufe. Jajjimmaa leenjiin kun laansii waa hundayyuu nan xammarre. Mana koduu jira wajjin hin nyaanne dhumna wajjin hin jiran naan jedhee waan. Oggoon dhufu miidiyaatti bahuun barbaadu beeksisa guddaa qaba. Maatiin isaa gaafa argannu inni rakkina kan koo jibbe rakkina kan keessa jiru bara. Jibbe akkuma namummaadhuma dirqama namummaa tokko na barbaade. Garuu nama miidiyaatti beekamtee gochuudha barbaade miti. Gaafa kana ijoollee maal jedhan hin naqinii minaamee naaf turaa turan. Seetu fiisu lamuu waamee kana jedhaa turan. Gaafa kana amma kalaakkiyaan ture waa tokko tura. Silaa waraana keessatti hin du'aa yoo duute. Alallaa jedhetan dallaala kiyyaa nageessa naan dallaala kiyyaa nageessa. Amma achi jira hadha jiraachuun kan keenyaaf ikkoo makkalaakiyaan diina fuuldura dhaabbatee biyya eegeetii fi barkan hadha uummanni kun jiraataa jiru. Kan nuti hadha mataa qabannee haasa'aa jirru. Kun oolmaan ati biyyaaf ooltee waan xiqqoo miti nutiyyuu bakka kee wallaalaara. Nu wajjiniin dhuftee kun wajjin qixxaattee naaniyya bakka kee wallaallee barnooti. Dhugaan dubbadhaan. Namni qoosas xiqqoosu miti isa dhugumaan siin jira. Amma kan si baasu Ahmadiin. Ati atal tokko rakkoon kan kee kuni maabboo nama dhaggeeffadhu. Kan amma si baasu tokkoof tokko wanti biraa hin jiru. Tokko wayii achi kan qalbiin kee irra buutee jirtu yookaan kan si qassaddee jirtu wayii yoo jiraatte. Liivii kanarraa torban tokko wayii badiitii janadhuutii. Dhukkee irraa kaasii walii galchii birriini kaayoo ta'ee jedhe sargii yoo ta'e jedhe gamaa gamanaa walitti inni kun kaayiriidha nama tokko alaa ol galchuudha. Amma makiinaa naa biti yoo naan jettee birrii sii bituu hin danda'a garuu kaayirii wayii baay'ee hanga kanan qabu lubbuu yoo of dandeesse waan arge makiinaa kana to'achuu hin dandeenye of ajjeesiidhaafan sitti kenna. Nama immoo nama fuusisuun kaayirii guddaa qaba. Atis immoo hin tasgabboofta wanta itti qammaftee gaafa argite. Isa dhugdee na amanet namni nama hiriyoottan keenya fuudha. Jarri akka Mubaarik kan jarri achitti du'aa jiran wanta itti waan mi'ooftuuf miti. Namni hiriyoottan keenya namni meeqa kana jarri achitti du'aa jiran wanta itti waan mi'ooftuuf. Namni hundinuu sabsabbeedha. Dhugaan siin jedha. Wallaahi achi booda namni siin bashannaneera. Sargiin ati dhaqxe hin ho'a. Arabasi wajjiniin dannasaa turte nam tokko wajjin aramni takkaa dannastee beektii boo. Bakka eebba suuqii jaraattillee bakka sargii jaraattillee takka haftee hin beektu. Kanaafuu fuudhiitii sargii kan kee qopheeffadhu achitti ijoollee mana madaamii qimamiin tokko naftu. Gaafa sirba haaraan sii baasaan. Sirba cidhaa sirba haaraan sii baasan. Gaafa sargeessu Ameerikaarraa wallaahi. Inni fagaataati ilaa waadaa sobaa siin seenuwaan. Waadaa sobaa siin seenu. Waadaanan sii seenuu danda'u. Gaafa fuudha keetii sirbaan maydhee amma sii qopheessuu hin danda'a kan ittiin fataa jettu. Indaa'um kan ittiin haadha manaa keetiif sirbitu iyyuu siifan baasaan chiggire hin loon. Hankana sii gochuu hin danda'a. Sargii kee irratti waan tokko sii qopheessuu dandeenya. Durbi ana jettee Ahmadii kana oolan galchaa kaayiriin argadhaa jettee haa dhuftu. Bakka. Laa dhaggeeffatu nammaan booda fiidaayii keetti dhaggeeffadhu. Fiidaayii kan keeti dhugaadhuma rabbisiitiin. Naati sii ta'eera miti haasaan kun. Haasaan kan keessi naa ta'eera. Nam tokko dhaggeeffatu imaaraattiin Dubaayii keessa taa'ee maqaa qeequu miti maqaa kan kee tokko dubbatu kan maan boodatti. Anaa rakkoon qabaatina Ahmadiin. Ani rakkoon qabaatina anas taa'een waan barbaade godha. Mangistiidha barra. Mangistiidha sin jedha barra. Mangistiidha akka mangistiidha of ilaali. Maaliif maaqaan mangistiidha jedhee Oromoo sin beektu seenaa kan kee maalummaa kee illee hin beektu. Warra dhadhii tokkii kana manattee miidhaa tolbaatu kuni kan Oromoodhaaf sirbee kan reebamee tumamee Oromoodhaaf sirbee jedhee suma akka jimmaatti. Ansee ammaalan kolfa beektaa nama si qeequ tokko irraa gaafan argoo nama uffata sirriitti uffachuun beekne suufnitti ka'amnaan akka waan suufiin irraa baqachuuf ka'a ati koo qaama kanaan suufii yerootti uffattu simboon ati qabdu gaafa immoo uffata haadha manaa kee biratti gaafa cidha keeti jechuudha. Uffattee jettu isiin beelloo kaawwattee ati suufii gixxim gootee deemtu silaa akkanattu sirraa bareeda. Tilmaamime angaafa san tilmaamiyan dhugaa rabbiiti. Anammalaa suufii kana suufii profaayilii korra jiru kana miidiyaan tokko na waamee jennaan cinqamaan kaadhee dhaqe.
hin beeku kaachuu. Namni hadha si qeeqanu, namni hadha waa meeqa siin jedhanu, uffanni iyyuu irraan bareedu kaawwannaan. Dhugaan siin jedha. Ndee? Bari amma beektaa darrii beektaa dhugaa rabbii sitti immoo dhugaa walitti immoo barbaada beektaa. Sababiin haa jibbu beektaa sababiin abiyyi jaadhu na jibbane maaliifi amma kalaakkiyaan ture abiyyi illee jaadha alaa akkanatti qabachiisa jira Dubaayaan keessatti qofa isin agarsiisa. Dubaayaan keessatti na qabachiisa jedhamu hundee jira. Gaafa qabachiisu na jibban akka kanatti gootan malee hoteela dhiyeessan namni isin irraa nyaatu tokko hin jiru jedhee. Maaliifi biyya Dubaayii keessatti likkiin jiraatti maaliif jaalatanii jala bultanuu jedhee. Biyya seera keessatti akkanatti bultanii Ituu abiyyi Dubaayii wajjin waliin galleetis nagaadhaan hin jiraattan isin akka biyya keessanitti jiraataa jirtu miti Dubaayiin keessatti boo. Akka biyya keenyaatti jiraataa irra dhoosu jirru kun akkasii yaada bilchaataa iyyuu fidda barate yaaduma kee kana misirraa fudhatu malee kun yaada ajaa'ibaati laama kun. Amma maalin jedhanii beektaa obboleessa keessan obboleettii keessan gursaan jedhanii gaafa isin biyya aadaa keessa keessanii mootummaa muummatanii dalagatanii galtan qabeenyi keessa shanii ennaa isin jalaa zarafama booda mataa gara isin gala mootummaa muumminaati obboleessa keessan obboleettii keessan gursaa kan du'e dhiisaan jedheen maaliif ilmi namaa kamuu inni raanfata boolee nama boolaanis immoo dhiisanii raanfatan miti akkasuma raanfadhaan jedheen bari nan nagaan bari uummanni kun naan hin bulan beektaa. Sammuun jira ammallee bakka kee barree. Ani bakka guddaatti hin jareega. Bakka guddaatti hin jareega beektaa. Mana hoteelaa keessatti akkanatti lattafadhaan jedheen lammaffaa immoo mootummaa shorokkeessinaa mootummaa jeeqinaa jedheen warra biyya keessaa nagaa taasisaa nageenya biyyaa dabsaa jedheen nuti immoo warri biyya hambaa dalagannee maatii keenya jijjiirree ofii jijjiiramne kaayyoo jireenya bizineesii keenya rabbiin biratti abiyyiidhuma nu gahan jedheen dhugaadha gaafa nuti waggaa tokko hojii tokko hidhamnee shumeetii itti hidhamnee gallu abiyyiidhuma kanaan nu galche mana hidhaa keessa tuuta rabbiyaadhaa hadha isa jedhee gadi ba'anii mormuun isa jedhee gadi ba'anii keeqa nu dhiisi maalummaa namaan beekanu bara jedhee gadi ba'anii dubbatan keewwannaan haasofnaan irraan bareedu bara. Kan isan siin jedheem nama suufii kana kaa'achuu miti karabaataa hidhachuun beekne dhabarra hundi keenya. Karabaataa bidee beekne ni dhannu barnu. Akkasii sababii kanaaf ati nama bilchaataa dhabar nama bu'aa ba'ii hedduu keessa bare lolatti beeku jaalalatti beeku akka biyyatti bulchan beeku tokko nama ati nama biyya bulchuu beeku akkamitti mana kan kee bulchuu dadhabdabbo dubartiin sitti heerumtuun eebbifamte. Dhugaa. Ayyuunii kana biloog godhiin diqqoosi waswaas biloog godhiin maaliif jennaan sirraa fagoo jirti yoo isiin boriif iftaan torban kana keessa kan dhuftu ta'e isii fuudhi yoon ta'u ta'e nama sirraa fagoo biloog godhi nama si waswaasu kaayyoo kan kee karaarraa dabsiti waan ta'eef. Anammaan ijoollee biyya Arabaa hunda kanan ergasii janajjanaa jiru biloog godhee fixeera kaayyoon qabaan. Amma jara taa'ee amman eeguutti umuriin kan koome qaga. Gaggeessiteeni? Gaggeesse. Beekaa. Muudinatti qabatu bara. Waggaa tokko fayyaa dabarre isaa dhugaa itti barate. Waggaa tokko fayyaa biyya Arabaa teessee onnee kiyya cabsitee timaantii mana gootee naan dhiisee biraa galee. Ahmad nama nuti canggaa.